torban muraasa booda waggaa guuta. Amma maaliif guyyaan gaddaa labsame guyyoota gaddaa maaltu raawwate jedhee gaazexeessaa BBC maqalee jiru Girmaay ገብሩ gaafadheera. የትግራይ ጊዜያዊ መስተዳድር ደጋግሞ እንደገለጸው በጣም በርካታ ቤተሰቦች ቡልቺንስ የሮ ናኖ ትግራይ ማቲን ባየ ሚሰንስ ማቲ ሳኒ ልቡን ጅሩ ሞንጅረን ኤሰ ጅሩ ከንጀዱ ጋፈታዋን ቱረኒፍ ዴቢ ከኑፊ ኢኑማ ዶሊን tokko tokko ijoolleen isaanii lubbuun jiraachuu fi dhabuu isaanii mirkaneessuudhaaf dhamaa turan mootummaan immoo qulqulleeffachaa turuu fi amma xumuruu isaa ibsuudhaan kanneen lubbuu dhaban maatiitti himuu kan murteesse maatiinis garaa akka kutatanii fi boree galee guyyoota sadeef sochiin dhaabbileen jiraatu cidhi guyyaan dhalootaa fi sirbini dhorkama bakka bakka buutonni mootummaa argamanitti maatiitti gaddi himama akka ragaattis maatiitti waraqaa ragaa ni kennama ለዚህም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣሉ guyyaadhaan pirezidantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Radaa miidiyaaleef ibsa kennaniiru lakkoofsa waraana naannoo Tigraay keessa tureen du'anii way dubbatanii haala amma maqalee jiru maal fakkaata jedhees gaafadheera. እንግዲህ የተሰዉት ቁጥር እኛ እናውቀዋለን ቢሆንም ግን በአሁኑ ሰዓት ቁጥሩን ለመግለጽ አንገደድም kanneen lubbuu dhaban nuti beekna yeroo amma lakkoofsa ibsuudhaaf hin dirqamnu barbaachisaadha jennee yaadne lakkoofsi miidiyaa hawaasummaa irratti ibsamu ni ilaallatu nama lubbuu dhabe tokko jajjabeessuudhaaf birrii 20 ni kennama maatiin tokko tokko gadda kanarraa qooda fudhachuudhaaf gara maatiitti imaluu qaba sababa kanaaf naannoo buufata konkolaataa namoonni baay'ee turan namoonni dursanii dhagahan maqaleetti daasii ijaaranii namni waaqni sinaa jajjabeessuu jechaa turan ቤት እየሄደ ጽናቱን ይስጣችሁ እያለ ሲያጽናና ይታያል። Girmaay ገብሩ ture maqaleerraa kan dhageenye kana dura ergamaan addaa gaanfa Afrikaa pirezidantii Naayijeeriyaa Du'anii Oluseegun Obasanjoo waraana kaaba Itoophiyaa tureen lammiileen 100,000 lakkaa'aman lubbuu dhabuu isaanii himaniiru walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun hojii dhaabuusaa BBC maddeen irraa odeeffate. Hospitaalli Speeshaalaayizdii Xababageeyoon jedhamu kun kolleejjii wal'aansaa fi saayinsii fayyaa Yuunivarsiitii Baahir Daar jalatti argama. BBC'n hojjettoota hospitaalichaa fi hoogganaa yuunivarsiitichaa irraa akka odeeffatetti hospitaalli kun guyyoota lamaan darban tajaajila kennaa hin jiru. Akka ogeeyyiin jedhanitti tibbana naannoo hospitaalichaa waraana mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu walitti bu'iinsi ture. Hospitaalli kun tajaajila dhaabuu isaatiin aanolee ollaa akkasumas immoo naannoo Benishaangul Gumuz irraa kanneen dhufan dabalatee tajaajila akka hin arganne taasisaa jiraachuu himan. Ogeessi fayyaa hospitaalichaa maqaanaaf dhoksaa jedhan haala ture jedhan akkanaan himu. magaalaa Baahir Daar keessa wanti mudate hin jiru nagaatu jira Sabaatamit jedhamudha guyyoota lamaaf rakkoon kan ture ka'umsi osoo miseensonni raayyaa ittisaa bakkicha socho'aa jiranii dhukaasni itti baname isaaf deebii kennuudhaaf dhukaasa bananii dhukaasa gara hospitaalichaa seenanii dhukaasni gamoo hospitaalichaas jira jedhanii tilmaamaniiti natti fakkaata gamoo hospitaalichaa irratti meeshaa qiyyaafatan ogeeyyiin hospitaalaa kana gaafa argan yaaddaanii dhiisanii ba'uu jalqaban dabalataan namoonni miidhamanii hospitaala seenanii wal'aansa argataa jiran faannoodhaa jedhanii yeroo fudhatan ogeeyyiin argan hojiidhaaf amansiisaa miti jedhanii dhiisanii deeman sababa kanaan hospitaalli hojii dhaabe. Hospitaalli kun magaalaa Baahir Daar irraa karaa Finfinnee geessurra kiiloomeetira 7 fagaatee argama. Ogeessi kun raayyaan ittisaa hospitaala keessa meeshaa waraanaa qiyyaafatanis akka hin dhukaasnee fi miidhaan hospitaalicha irratti dhaqqabeellee akka hin jirre himan. Barsiisaan Yuunivarsiitii Baahir Daar biroo dubbisne hospitaala kan seenus ogeeyyiin keessa jiranis ba'uu akka hin dandeenye ibsu. Namoota wal'aansa fudhatan simachuu dhabuu isaaniin miidhaa dhaqqabuu malu akkanaan dubbatu. Hakiimonni narsoonnii fi ogeeyyiin kaan gara magaalittii deddeebi'aa hojjetaa turan amma seenuu waan hin dandeenyeef bakka tokko jirra naannicha keessa weerarri kooleeraa jira namoonni wal'aansa argachuu qaban wal'aansa argataa hin jiran ogeeyyiin wayyoo qaban hospitaala keessatti argamu waan ta'eef guyyuu wal'aansi baqaqsanii wal'aanuu hedduu taasifamaa ture namoonni hedduus tajaajilamuuf dhufu wal'aansi suni hundi amma hin jiru kun ammoo hawaasni tajaajila argachuu qabu argataa hin jiru jechuudha. Pirezidantiin Yuunivarsiitii Baahir Daar Dr. Fireew Tagany dhimmicha gaafannee yeroo ammaa namoota dhukkubsatan simataa hin jiru hojjettoota keessa jiran soorata dhiyeessaa kunuunsaa jira jechuudha. Israa'el rookeetii samiirra dhukaasuu itti fufaniiru. Lakkoofsi gama lamaanii lubbuu dhabanii gara 3,000tti dhiyaataa jira. Ministeerri fayyaa Filisxeem akka ibsetti namoonni 11 walitti bu'iinsa hiriira mormii West Baankitti dhalate irratti loltoota Israa'eliin ajjeefamaniiru. Humni qilleensaa Israa'el ammoo gama isaan sa'aatii 24 darbe keessatti humni waraanaa biyyattii Gaazaa keessa seenuun bakka namoonni dhabaman jiran adda baasuuf yaalamuu ibseera. Bakka Hamaas jiran irratti xiyyeeffadhee jechuun bombi kun ja'a Gaazaa keessa darbachuu dubbatti. Uummata Gaazaa gidiriitti hin goomu. Intalti maatii hundi dhabdi haleella xiyyaaraa Israa'el raawwatteen ajjeefaman. Sirni eegumsa fayyaa guutuun bakka cabbiitti dhiyaatee jedha hakiimonni. Buufataaleen yaalaa fi kutaan fayyaa guutuun tarii guyyaa 2 hanga 3 booda ni jigu jedhee yaada. Haala kana waan danda'an natti hin fakkaatu. Hospitaalichi dhukkubsattootaan guutameera. Hoogganoonni waraana Israa'el uummanni kaaba Gaazaa jiru sa'aatii 24 keessatti gara kibbaa takko godaanuu ajaje. Lakkoofsi kun
walakka walii galumatti Gaazaa jiraatu. Nyaata hin qabnu, bakka jiraannus hin qabnu, hunduu nutti duulaa jira. Nuti nyaachuus ijoollee keenya nyaachisuus hin dandeenyu. Manneen keenya barbadeessaniiru. Akkasitti jiraachuu hin dandeenyu. Eessa deemuu qabna? UN ajajni uummata baasuu kun akka haqamuu fi Israa'el gaafate. Tarkaanfiin akkana kun bu'aa namooma hamaa fidu dubbatu. Kun magaalaa Gaazaati. Gara kibbaatti kan argamu laga Gaazaati. Asitti arguu dandeessu. Kutaa kanatti kun laga Gaazaati. Wanti ibsi kun jechaa jiru ammoo namoonni Gaazaa keessa jiran nageenya ofiitiif jecha gara kibba laga kanaatti socho'uu qabu kan jedhudha. Israa'el garuu deebii UN qaanessaa jedhu. Ajajni akka haqamaduun taane UN amma kanneen butaman deebisu Hamaas balaaleffachuu fi mirga Israa'el ufittisuuf qabdu deeggaruu qabdii jedhi UN ambaasadariin biyyattii. Gaazaan naannoo xiqqoo dheerinis sa'aatii 8 keessa deemuu danda'amu. Lammiileen Falasxiin gara miliyoona 2 Gaazaa jiraatu. Tilmaaman walakkaan isaanii ijoollee. Seenaan Gaazaa bardur irra kaasee jirti. Garuu manni amma yeroo dukkanaa keessa jiran. Israa'el waan Gaazaa keessa jiru hundi to'atti. Lafa, bisaanii fi qilleensallee. Lammiileen Gaazaa hedduun jireenya isaanii guutuu keessatti asii ba'anii hin beekan. Yeroo hunda hanqinni meeshaalee bu'uuraa jira jechuu. Haalli amma kanaan dura caala hammaatee jira. Uummata akkasitti abbaafamee jiruuni dinagdeen Gaazaa yeroo dheeraaf cufamee haala hamaa keessa jira. Warri danda'an industirii qonnaa qurxummii qabuu fi ijaarsa keessa hojjetu. Hojii dhabdummaa naannoo kanaatti gara walakkaatti dhiyaatee jira. Gaazaan waggoota 16 darban keessa uggura jala turte. Kanaafis waggoota muraasa darban keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa dhaabbata baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hirkatanii haalaan dabaleera. Fakkeenyaaf namoonni miiliyoona 1.2 gargaarsa nyaataa keenya irratti hirkatu. Kanas sababa hammaachuu waraana kanaatiin dhaabneerra. Rakkoolee kan hundaa fi UN uggurii Gaazaa irratti kaa'amee akka kaafamuu fi yaamicha dhiyeessaa ture. Garuu kun maaliif ta'uu dadhabe? Waldhabdeen mootummaa Israa'el fi Falasxiinota jidduu jiru akka hir'atu abdiin jiru guyyoota darban kanaanii diigamee jira. Haleellaan Hamaas naannicha raasee jira. Jeequmsi kun dhufuu isaa namni eegin jiru. Garuu mallattoon hundi argamaa ture. Lammiileen Gaazaa yeroo dheeraa fi diroonii addaan hin cinne kan isaan balali'uu komachaa turan. West Bankii naannoo guddaa Falasxiinota kan biraa keessatti mootummaan Israa'el qubsuma uummata Yahudoota bal'isuu guddisee jira. Kunis Falasxiinota jiraatan waliin yeroo hunda walitti bu'insa uumuu fi sabab ta'e. Qubsumni kunneen seera idil addunyaa jalatti seeraan ala. Israa'el garuu kan hin diddi. Magaalaa Yerusaalemitti magaalaa amantiiwwan gurguddoo addunyaa sadii fi qulqulluu taate hawaasni musliimaa daawwannaa waliigaltee malee masjiida Al-Aqsaa irratti godhamuun aarii guddaa keessa galan. Kunis poolisii Israa'el waliin walitti bu'insi hamaan akka uumamu. Nyaata qophaa'aa daa'imman hanqina nyaataa itti qophaa'u ready to use haala nyaanni daa'imni tokko qaamni isaanii hanqina nyaataatiif yeroo saaxilamee jedhe jijjiirama guddaatu dhufa qaamaa fi akkaataa ijaarsi qaama namaatti jirurra jechuudha. Kanaaf isaan akka wal madaalu ta'ee haala qabiyyeen isaa waan hedduurraa wal makee akka qophaa'u godhama. Kanaaf nyaata hanqina nyaataa namoota hanqina nyaataa qaban daa'imman dabarsee jechuudha isaaniif nyaata qophaa'e jechuudha. Amma yeroo ilaalle qorannoo jiru Itoophiyaa keessatti harki 38% namoonni seeraan akka itti fayyadaman mul'isa. Kun immoo dogoggora guddaadha. Maaliif namoonni fayyaa qaban over nutrition kan jennu sani qaamni isaanii hanga barbaachisne ol dabaluu danda'a. Lammaffaa immoo akkaataa itti qophaa'e kun namni fayyaa qabu itti fayyadamee jedhe farmakoloojikaal toksiiti kan jennuun gara seetti isaa fudhatee deemuu danda'a jechuudha. Farmakoloojikaal toksiiti jechuun maalidha? Fakkeenyaaf amma wanti kun yeroo hojjetamu cooma of keessaa qaba, pirootiin of keessaa qaba, enerjii kaarboohayidireet of keessaa qaba, lipiid jechuudha cooma jechuun kiyya. Kana yeroo nyaanne namni coomaa deema jechuudha furdachaa dhufa maal jechuudha. Furdachuun haala malee furdachuun immoo qaamni keenya hojii hojjechuu qabu nagaan akka hojjennu waan godhu fiiziyooloojikaal toksiitii kan jennu san bira jechuudha. Keessatti immoo albuudotaa fi yookaan vaayitaaminoonni garaagaraa keessa jiran kun kan qaama namaa keessatti kuufaman jiraachuu danda'a hanga malee of danda'a jechuudha. Kun immoo akka qorichaati jechuudha. Akka qorichaa waan ta'eef farmakoloojikaal toksiitii jechuudha. Qaama keenya keessatti hammeenya badaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf namni fayyaa qabu waan akkasitti fayyadamuun isan barbaachisu jechuudha. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti qindeessaa nyaataa fi sirna nyaataa kan ta'an obbo Abarraa Daggafa pilaanpileetiin ajaja ogeessa fayyaatiin qofa kan kennamudha jedhu. Haa ta'u malee nyaanni kun karaa seeraan alaa suuqiiwwanitti gurguramuunii fi wal fakkeessanii oomishamuun akkasumas namoota isaanii fi malleen sooratamuun yaaddoo waan uumeef jecha bara 2011 seerri haaraa ba'uu yaadachiisu. Abbaasaa isaa to'ataa nyaataa fi qorichaa biyyoolessaatiin labsiin bahee jira. Labsiin isaa bara 2011 keessatti qabaheedha. Lakkoofsa 1112 fi keewwata 67 keewwata 17 jalatti namni kamiyyuu gurgurtaa oomishoota kana irratti bobba'ee yoo argame hidhaa waggaa 3 hamma 7 fi qarshii 10,000 hamma 100,000 ka jedhu kan kaa'ame. Isa kanas bu'uura seeraa qabaachuusaa hundaa ol garuu eenyurraa gurguraa jirra. Lubbuu baraarsaaf dhufe daa'imaaf dhufe daa'imni tokko wallaansarra otoo jiru wallaansa addaan akka butu gochuu fi daa'imni sun lubbuun isaa akka darbu gochuu wajjin garaagarummaa tokko iyyuu